Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa qophii kennaa ardaa ispoortii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii qophii kennaa ardaa ispoortii har'aati waancaa Afrikaa bara 2023 Ivory Coast shaampiyoonaa taate irratti qabxiiwwan ijoo muraasa kan laaluta hanga xumura sagantaa kennaatti nu faana baasiniin jenna. Sporting fayada, sporting nagaya, sporting guddina, sporting jaalala. Egaa qabxiin kennaa tokkoffaan Ivory Coast waancaa Afrikaa bara 2023 qopheessitee deeggartoota isii fuulduratti mo'achuudhaan shaampiyoonaa Afrikaa bara kana taateeti jirti. Ivory Coast biyya biraa lixa Afrikaa kan taate Nigeria waliin xumura waancaa Afrikaa bara 2023 Gaanis waancicha mo'achuun dandeesseeti jirti. Nigeriaan dursaa taphattoota isii Ikongi dursaa qabattusi Frankiseen immoo galchii walqixxeessituu lakkoofsisuudhaan qixaa ta'uudhaan daqiiqaawwan dhumaatti dhiyaatanii turani. Taphataan Borshaa Dortmund Sebastian Helleriin immoo galchii lammaffaa isaa lakkoofsisuudhaan biyyi isaa shaampiyoonii akka taatuuf gahee guddaa baatee jira. Dabalataa gabaasa kana suur-sagaleedhaan akka itti aanutti dhageeffadha. Sporting fayada, sporting nagaya, sporting guddina, sporting jaalala. Haller taphataa Ivory Coast Democratic Congo irratti galchii injifannoo lakkoofsisuun xumuraaf dhaqqabsiise. Ammoo yeroo biyyi isaa alaan isa barbaadutti galchii bareedduu lakkoofsisuudhaan shaampiyoonaa taasise. Taphattoota jajjaboo akka Victor Osimhen, Lukmaanii fi Chikwiziin faan kan qabdu Nigeriyaan waancicha mo'achuu hin dandeenye. Afrikaan kibbaa sadarkaa sadaffaan dorgommii kana kan xumurte yoo ta'u, Ivory Coast seenaa wal fakkaataa kan qaban Aljeeriyaa waancaa addunyaa bara 2022 irratti tapha jalqabaa Saudi Arabiyaan mo'amte garuu xumuraaf dhaqqabuudhaan waancaa kaastee turte. Aljeeriyaan ni kufti jettee yeroo eeggamaa turtetti garee isii keessaa qabxii fooyya'aa qabachuudhaan darbuun waancaa addunyaa bara 2023 kaastee turte. Bifuma wal fakkaatuun Moroccoon Zambiyaa mo'achuu irraa kan ka'e gareen isii keessaa darbuudhaaf carraa argatte. Bifuma wal fakkaatuun Moroccoon Zambiyaa mo'achuu irraa kan ka'e Ivory Coastis garee isii keessaa darbuudhaaf carraa argatte. Leenjisaa isii kan ariite Ivory Coast dorgommii biyyoonni akka Senegaalii fi Afrikaa kibbaa akkasuma Morookoo fi Masrii dabalatee Aljeeriyaa fa'aa ganamaan keessaa galan mo'achuu dandeessee jirti. Ivory Coast isa dhumaa fi shaampiyoonaa Afrikaa kan taate bara 2015tti ture. Egaa qabxiin kenna kan itti aanu waancaa Afrikaa bara 2023 irratti eenyufaatu badhaafame kan jedhu yoo ilaalle karra eegaa cimaa waancaa Afrikaa bara 2023 ta'uudhaan kan badhaafame immoo karra eegaa Afrikaa kibbaa Rowan Hayden Williamson ture. Taphataan kun tapha Cape Verde waliin taasisan irratti rukuttaa peenaalitii 4 oolchuun seenaa hojjetuun akkasuma taphoota 5 irratti ammoo galchiin irratti osoo hin lakkaamin xumursiisee jira. Dursaan taphattoota Nigeeriyaa dorgommicha xumura kanaa irrattis galchii tokko lakkoofsisuudhaan William Ikongin taphataa cimaa dorgommii ta'uudhaanis badhaafamee jira. Taphataan Equator Guinea Ivory Coast irratti galchii 3 lakkoofsisee Emilio Innocent galchii 5 lakkoofsisuudhaan badhaasa taphataa galchii hedduu lakkoofsisee badhaafamee jira. Dabalataa gabaasa kana suur-sagaleedhaan akka itti aanutti isiniif dhiyeessineeti jirra. Sporting fayada, sporting nagaya, sporting guddina, sporting jaalala. Sirna badhaasaa kanarratti pirezidaantii Ivory Coast Alassane Ouattara fi pirezidaantii FIFA Gianni Infantinoon argamanii Ivory Coast waancaa Afrikaa kana qopheessuudhaaf doolaara miliyoona 1 baasii goote. Ivory Coast waancaa kana injifachuu isaaniif kaappii Afrikaa irraa badhaasa doolaara miliyoona 7 argatanii lammaffaan kan xumurte Nigeriyaan immoo doolaara miliyoona 4 argatte. Morokkoon ammoo sirna cufiinsa waancaa Afrikaa bara 2023 kanarratti dhiyaachuudhaan kan bara 2025 qopheessuuf dabaree fudhattee jirti. Morokkoon kanaan si'a lammaffaa qopheessuudhaaf kan jirtu yoo ta'u
kanaan duras bara 1988 biyya sirratti qopheessitee turte. Taasudaan qabxiin kennaa leenjisaan Ivory Coast injifannoo waancaaf geessise kun eenyu kan jedhu kan ilaallu ta'a. Leenjisaan Emiriis Faayee jedhamu leenjisummaan nama hagas hundaa beekamu ta'uu baatullee Emiriis Faayeen kana dura Premier League Ingilizii keessatti bara 2007 hanga bara 2008 kilabii Reading jedhamu keessa taphataa kan turedha. Reading yeroo sana Premier League keessa hin buune ture. Maatii isaa lammii Ivory Coast irraa Faransaay magaalaa Nantes keessatti dhalatee kan guddate leenjisaan kun bara 2003 kilaba liigii Faransaay keessatti dorgomaa Nantes mallatteessuudhaan taphicha taphataa ture. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti suur sagaleedhaan isiniif dhiyeessinee jirra. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Bara 2007 paawundii miliyoona 2.5 ta'uun kontraata waggaa 3 kilaba Ingilizii Readingitti makame. Haa ta'u malee osoo kilabiif taphatu iyyuu bara 2008 keessa gidduutti dorgommii waancaa Afrikaa waan tureef biyya isaaf taphachuudhaaf deeme. Achitti busaadhaan qabame waan deebi'eef yeroo yaalamee fayyuu ga'umsa isaa qaburraa waan hin turreef carraa taphaa dhabe. Kilabicha isaa keessaa garee eeggattoota waliin akka taphatu ajajame. Gareen eeggattoota Reading garee eeggattoota Tottenham waliin tapha waan qabaniif akka achirratti taphatu gaafatamnaan dide. Kanumaan mindaa isaa torban lamaa fi taphoota lama adabame. Taphoota lamaan xumuraa Reading akkuma dhabeen Reading bara sana Premier League Ingilizii keessaa gara Championshippitti gadi bu'e. Fayyeen kanumaan lammaffaa Readingiif hin taphadhu jechuun gara Faransaayitti deebi'e. Sana booda kilaba Faransaay Nice jedhamuuf taphachaa ture. Umrii isaa waggaa 28 kubbaarraa soorama bahe. Sana booda garee guddattoota kilaba Naasiif kan umrii isaanii 23 gadi garee biyyaalessaa Ivory Coast leenjisaa ture. Bara kana ammoo gargaaraa leenjisaa garee biyyaalessaa Ivory Coast ta'uudhaan erga hojjetaa ture booda leenjisaan isaanii ari'amnaan bakka isaa bu'e. Qabxiin kenna kan itti aanu dhibee kaansarii mo'atee biyya isaa injifannoo waancaa Afrikaaf kan geesse Sebastiaan Heleriin eenyu kan jedhu yoo laalle goolii Ivory Coastidhaaf haala hin eeggamneen waancaa Afrikaa akka injifattu gargaaree erga galchee booda Sebastiaan Heleriin gama televiziyoonii as ba'uudhaan dubbatee ture. Garuu gurbaan gannaa 29 kun dirree keessaa fi alattis tasgabbiidhaan kan beekamu tasaa imimmaan hudhee dubbachuus dadhabe. Waggoota qormaataan guutaman lama booda gooliin tokko Ivory Coastiin gara falmii waancaatti ceesiste. Guyyoota 4 booda ammoo gooliin kan biraa lakkoofsisuudhaan ummata biyya isaa haadha isaa ummata miliyoona 30 qabdu gammachuu birootiif irraa dubbatamaa eegalee jira. Dhibee kaansarii isaa mudate irraa bayyanachuudhaan ji'oota jaawliif wal'aansa hordofaa ture. Kilaba isaa Dortmunditti yeroo deebi'u simannaan ho'aa argatee injifannoo isaa kaansarii boodaas goolii galchee ture. Amma immoo biyya isaa dirree Alaansaa Waataaritti goolii galchee biyya gammachiisutti miira itti dhagahamu yeroo ibsatu yeroon kun akka dhufu yeroo dheeraa hawwaa tures jedhee jira. As ga'uuf abdachaa ture ammoo taphichi salphaan turre. Mirri gammachuu kun wanti biyyattii keessatti ta'aa jiru ni mul'ata ni malaafis jechuudhaan gammachuusaa ibsachaa ture. Dabalataa gabaasa kana suur sagaleedhaan akka itti aanutti itti dhiyaadha. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Taphataan duraanii Ivory Coast kooloo ture Heleriif hedduu gammade jedha. Yeroo rakkisaa keessa darbe kan jedhu tureeni garee isaadhaaf waan dinqii hojjetes jedha. Goolii sana galchuun isaas hedduu gammadee jiraas. Dorgommii kanarratti hirmaachuun isaatu mataan isaa dinqiidhaas jedhee jira. Ji'oota 18 darban anaa fi maatii kootiif yeroo qormaataa ture jedha. Heleriin sanbata darbe yaada miidiyaaleef kenneen. Haala ji'oota muraasa darban ture irraa ka'uun amma isin fuuldura dhaabbachuun koo waan guddaadhaas jedha. Heler waggaa kana ture erga wal'aansa dhibee testikularii kaansarii irraa bayyanate
Dortimaandiif goolii kan lakkoofsise. Gooliin kun erga kilabichaaf mallatteesse ji'a 8 booda argamte. Ammoo hunda caalaa kan deeggartoota gammachiise wal'aansoo dhibee kaansarii irraa injifachuu isaati. Hilar Dortimaanditti makame torban lamaan dura ture adoolessa bara 2022 yaala kanaaf hospitaala kan gale. Wanta hedduu waan jijjiiru waan akkaan hamaa ta'an akka jiru hubata jechuun waggaa tokko dura yaada BBCf kenneen dubbate. Yurooloojistichi akka hin sodaanne na gargaares jedha. Yurooloojistichis akka hin sodaanne na gargaare. Akka gaaritti akka fayyu natti hime. Waan inni jedhe maraayyuu dhugaa jedhee fudhadhees jedha. Hilar dhibee kanarraa fayyuudhaaf wal'aansa baqaqsanii hodhuu lamaa fi koomootiraappii marsaa hedduu fudhate. Jalqaba bara faranjoota 2023tti wayyaa'ee shaakallii jalqabe. Gaafa ga'umsi isaa gaarii ta'e dirree dorgommiitti deebi'e. Guyyaan kun guyyaa yaadannoo dhibee kaansarii idila addunyaa wajjin walirra bu'e. Hilariin kilaba isaa Jarman Borshiyaa Doortimaanditti makamuun dura kilaboota akka West Hamii fi Intiraak Firaankifartiidhaaf taphataa ture. Joota muraasa dorgommii waancaa Afrikaa dura immoo miidhama dirree taphaatti isa mudate irraa kan ka'e torbaanotaaf taphaan ala ture. Sababa kanaatis tapha ramaddii 3 Ivory Coast irratti hin hirmaanne. Kana gidduutti biyyi isaa ramaddii keessaa qabxii 3 qofa argachuudhaan dorgommichaa bahuudhaaf fiixirra geessee turte. Garee 4 xumurte ta'uudhaan marsaa itti aanutti erga darbite Hilar taphachuu eegale. Ikwatar Giniidhaan akka malee injifatamuu booda filannoo dhabnee turre jedha Hilariin. Daandii dheeraa ofirraa dhiibne walitti dubbachuun taa'iiwwan adda addaa fi wantoota biroon taphattootaaf salphaa hin turres jedheeti jira. Daandii dheeraa ofirraa dhiibne walitti dubbachuu taa'iiwwan adda addaa fi wantoonni biroon taphattoota salphaa hin turres turan jedha. Ergasii Hilariin dhiibbaa uumeen gareen isaa milkaa'uu eegale. Deeggarsa uummataa yeroo mara fuula duratti nu dhiibuu fi gaafii hin qabus jedha. Deeggarsi uummataa fuula duratti nu dhiibuun gaafii hin qabu jedha. Ummatoonni yeroo sagalee isaanii guddaan iyyanii dubbatanii deeggarsi sun garaagarummaa uumees hin jiraas jedha. Erga Sabistiyaan Hilar dhiibbaa uumee gareen isaa milkaa'uu eegale. Deeggarsi uummataa yeroo mara fuulduratti nu dhiibaa gaafii hin qabus jedha. Ummanni yeroo sagalee guddaan iyyee nu deeggaru sun garaagarummaa uumees jedhee jira. Sabistiyaan Hilariin abbaasaa lammummaa Faransaay qabuu fi harmeesaa Ivory Coast irraa kan taate Faransaay magaalaa Paarisitti dhalate. Lammummaa Faransaay waan qabuu fi garee ganna 16 gadii fi 21 gadi irraa Faransaayif hiriiree taphachaa ture. Booda bara 2020tti dorgommii intarnaashinaalaa biyya haadha isaa Ivory Coastiif hiriiree taphachuu eegale. Kaptiin keenya itti aanu atileetiin Keeniyaa Riikaardii maraatoonii harkaa qabu balaa konkolaataan du'uu isaa kan ilaalu ta'a. Atileetiin Keeniyaa Riikaardii harkaa qabu balaa konkolaataatiin sanbata dheengaddaa kan boqote yoo ta'u, dorgommii maraatoonii Riikaardii addunyaa kan harkaa qabu dargaggeessi ganna 24 lammii Keeniyaa Kelvin Kiptaam balaa konkolaataan lubbuun isaa darbee ture. Kiptaam leenjisaa lammii Rwaandaa Jeersii Hakziyaamiin waliin lixaa Keeniyaatti balaa konkolaataa dilbata isarra ga'een lamaanuu lubbuu isaanii dhabanii jiru. Kiptaam bara 2023 keessa Riikaardii addunyaa fiigicha maraatoonii harka isaa erga galfatee abbaa Riikaardii lammii biyya isaa Eliud Kipchooniin qormaata ta'uu isaa mirkaneessee jira. Atileetiin kun onkoloolessa darbee Chigaagotti Riikaardii Kipchoogiin sa'aatii 2 fi daqiiqaa 36 galuudhaan kan fooyyesse. Atileetonni lameenuu garee maraatoonii Keeniyaa Olompikii Paarisitti Keeniyaa bakka bu'uudhaan maqaa isaanii qabameeti ture. Dabalataa isaa suur-sagaleedhaan akka itti aanutti itti dhiyaadha. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Ministeerri Ispoortii Keeniyaa Abbaa Bunaan Bu'aambaan xaagubbaatti gadda isaa yoo ibsan akka badaa nama dhukkubaa Keeniyaan nama qaalii dhabde jecha isaan ibsuus hin qabu jedha. Hoogganaan dhaaba mormituu biyyattii Riyaal Odingaan biyyattiin goota dhugaa dhabde jedha. Urjii atileetiksii Keeniyaati jechuun yaadannaas jedha. Pirezidaantiin atileetiksii addunyaa Sabistaan Ko'een kaaptaan atileetii ajaa'ibaa seenaa olaanaa ol kaa'ee darbeedha. Baay'ee isa yaadannaas jedha.
AFP'n poolisii waabeeffachuun akka gabaasetti balaa konkolaataa atileetii dargaggeessaa maqaa guddaa horate kana galaafate kan mudate dilbata galgala naannoo sa'aatii 5 jedha. Poolisiin ibsa kenne keessatti kaaptaan konkolaataa ofumaaf konkolaachisaa akka ture to'annoon ala ta'uun garagalee namoota lamaanuu battalumatti ajjeese jechuun ibse. Dubartiin kan biraa konkolaataa sana keessa turte lubbuun ooltee wal'aansaaf hospitaalatti ergamuus dubbii himaan poolisii kun ibsee jira. Atileetiin qacaleen kun fiigicha maraatoonii Rootendaamitti sa'a 2 gaditti galuudhaaf karoorfachuun torban darbee ibsee ture. Atileetiin kamuu maraatoonii sa'aatii 2 gaditti galee hin beeku. Atileetii abbaa ijoollee 2 ta'e kun bara 2022 keessa maraatoonii guutuu fiiguu kan eegale. Bara 4 dura yeroo duraaf dorgommii idilee irratti kan hirmaate kaaptaan yeroos harka qalleessa homaa hin qabne waan tureef kophee ergifadhee fiigees jedhee jira. Kaaptaan bara darbee gaafii fi deebii BBC waliin taasisee tureen akka atileetota kaanii tiriikidhaan fiigicha kan hin jalqabne sababa hanqina qabeenyaa qabuuf akka ta'e dubbate. Gara tiriikaa deddeebuudhaaf maallaqa hin qabu tures jedha. Leenjisaan isaa Agzimaanaan nama waggaa 36 yoo ta'u atileetii Ruwaandaa soorama ba'eedha. Kaapteen riikaardii addunyaa akka fooyyessu ji'ootaaf nama isa gargaaraa turedha. Hariiroon isaa akka atileetii leenjisaa fi kan eegale bara 2018 haa ta'u malee sana durallee wal beekaa turan. Yeroo inni ijoollee ture isa beeka kan jedhu leenjisaan isaa kun miila duwwaa yeroo inni horii tiksu beekaa tures jedhee jira. Dhiyeenya iddoo qonnaa abbaa isaatti leenji'aa akka ture kan dubbatu leenjisaan isaa amma kun qaama isaatti tuqee yeroo baqatu isa duukaa fiigaa akka ture yaadata. Amma milkaa'uu isaatti gammadee jira jechuun dubbatee ture. Kaptiin kennaa akka itti aanu leenjisaa Manchester City Pep Guardiolaan Erling Haaland goolii hedduu lakkoofsisuu caalaa bilisa of gochuudhaaf akka xiyyeeffatu qabu dubbatee jira. Cityn kibxataa har'aa galgala tapha Champions League mo'anii darbuu Copenhagen waliin kan morkatu ta'a. Haaland miidhamaa ji'oota 2f dorgommii irraa isa fageessirraa dhiyoo fooyya'ee taphatti deebi'ee ture. Pep Guardiolaan injifataan lammii Norwee kun akkuma deebi'een hojii goolii galchuu irratti qabamuun isaa sirrii akka hin taanes dubbate. Haaland goolii galchuun beekama garuu goolii galchuu qofaa mitis jedha Pep Guardiolaan. Dabalataan gabaasa kana immoo suur sagaleedhaan akka itti aanutti itti dhiyaadha. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaaf, ispoortiin guddinaaf, ispoortiin jaalalaaf. Itti dabaluunis taphattoota gareesaa jajjabeessuun jifachuutti dhiibbaa akka godhu gargaaruunis akka irraa eegamu hima. Ji'a 2 akka hin turre hin dagannu kan jedhu Guardiolaan deebi'ee taphatti madaquun salphaa akka hin taanes dubbata. Dorgomaa guddaa gooliiwwan lakkoofsisuu barbaadudha. Eeyyan kana ni beeka garuu dhiphachuu hin qabu. Har'a yoo galchuu baate yookaan daqiiqaa 10 keessatti yoo galchuu baate homaa mitis jedha. Adeemsa keessa yaaluu qaba. Sababni isaas haala rakkisaa yeroo irraa aanu garichi yeroo mara ni injifata. Taphni liigii Ingilizii torban darbee Everton waliin gaggeeffamee fi gooliiwwan Haaland lamaan injifatan akka inni barbaadu akka ta'es Guardiolaan dubbatee jira. Irlaandiin dargaggeessa dirree keessatti iddoo rakkisaa yookaan xiqqoo qabate taphattoota 4 fi 5 marfamee taphatu kan jedhu Guardiolaan goolii galchuullee yoo baate karaa biraan hedduun garichaa waan gargaaraa jiruuf mirri gaariin itti dhagahamuu qabaas jedhee jira. Haaland komachaa jira fakkaachuu danda'a garuu boru yoo galchuu baate injifatan torban dhufus yoo galchuu baate rakkoo guddaa mitis jedha. Haaland bara dorgommii darbee Champions League yeroo duraatiif injifatan irratti gooliiwwan 12 lakkoofsisuun adda dureedha. Cityn morkii Champions Leaguetti yoo deebi'u Copenhagen kan Galatasaray fi Manchester United irraane ramaddii isaarraa darbee wajjin morkata. Guardiolaan morkattoota isaa fi kabajaan qaba jechuudhaan salphisee akka hin ilaalle dubbatee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarraa qophiin kennaa ardaa ispoortii har'aaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii qopheessee kan isiniif dhiyeesse Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaana ture.
qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii isiniin jechaa gama kennan gamanumaan nagaa isinitti dhaamanna.